اسمه دول Hinkaasu. هين كاسو ما ندول Hinkaasu qoy ammallee irratti deebisa. Kanneen biyyoo olti deebisa. Mee Mubaarak mucayyoo yoo namichi tola jedhee geesse eessatti buuti bakka qopheessitanii? بقى قبيسني بلا كنا nama dhabnu nama beenu danuu qabna gatiteefi jirti ijoollee biraa ergina rakkoon qabu namichumti أنا shoon بودا مجتيت أنا يوم بالنا وام Dogoggorri kalee uumamee bakka beektaa akka anti qoowwadhu. wallaahi alaafinaatiidhaan nam tokko yoo fudhate malee dogoggora kaleessa uumne hadha summuu qabdu. Ammallee haga sanii haga ijoolleen namicha qopheessitu bakka itti قاقبا لا لا buutitanii. أما أصون إرجيني اندرتي يا ربي قد إيه مجتي مد نمشر نولا في سه قاقبا لا لا دورا سا قاقبا لا لا واحد دو تجرا Yaa warri tiktokii kun dubbii Mee wal usmeetii sama. bilbili gaankaasu humna. Ilaa akki ta'uu qabu laa Mubaarak hagasi bakka itti buutu san qopheessanii lookeeshinii san qopheessanii أسمع كيف يكون Usmeen dhufeera dubartii nu barbaada dhiifamaa wajjin dubartii nu barbaada dubartii nu barbaada أسمع كيف يكون ilullee gadi qabaatee fooloo godhaa warra gastiira jira guutuu fooloo godhaa yeroo dhibba sitti maayi. Guys, akkuma Mubaarak kuma kudha wayin taa'u kana hundi isaanii tokkotti taa'uu qabanii maal ta'u? Usmee Oh, maal cinqabnee ona bani. sagaleen kee jira. Qooya namichi ammallee achi hin geenne beekta namichi karaa deemaa jira. Bira ga'u kan jedhe daqiiqaa muraasa. Obsa Muzammil Filkii namicha wajjin haasaatiin hin jira. Maaka irra dabaltee gaafachuu dandeessa. Namicha wajjin haasaa jira. Obsa daqiiqaa muraasa. Hinkaasu silkii itti bilbileen ture. No namicha wajjin haasaa jira. Namicha wajjin haasaatiin hin jira. Amma edda wale. Obsa daqiiqaa muraasa amma waan magriiban geenne keessatti rabbiin nu fura yoo rabbi jedhe. Rabbiin kadhaa akka amantaa keessanii hundi keessan. Yeroo kaanuu rabbiin kadhataa ooltanii kadhadhaa akka rabbiin nu furu. warratu biyyaa booyaa jira jedhaan haadhatu booyaa jira kun akkanatti dafii bakkaan nu gahe jedhan. Qarshii ammoo haga kiiloomeetiriin si dabalchiise waan kiiloomeetiriin sitti dabale san si dabala abshir jedhaan. Waan ammoo ka amma namni shashakku wala nu buusisiisaa haga feetas kenni maalii san jalan kaayina. Keenya gaafa maatte Mabaa uummata gaggamaa kana fayyaa qabdani. Gaafa tole, dhaggeeffadhaa, mammaa kan sinii mammaa qaba. Waan silaa qaaman na bira jirtu feeta immoo maal taate sila mujattii tanaanaa dhaggeeffadhaa gaafa tole kaa qabasiiti fakkaate immoo fayyaa qabdani. Mujattiin kan jirtu warra harkaa jiraatin isinitti himaatin hin jirra yoo dandeenye baasuufi ana wanna arrabsanii maaltu jiru? Maaltu arrabsanii jiru? Hin arrabsinaa jedhan hin arrabsinaa. dhaggeeffadhaa gaafa tole jedhan arba gambaa godhanii gaafa toluu dhiifte immoo arba garbaa hodhanii bara ba'anii jedhan namicha sholloqaa jechuudha ergaa baafnee sholloqaa kan biraatti namicha karkarrootti booyyee ergaa baafnee karkarrootti kennine edha kanaafuu dogoggora walumaan uumneedha amma immoo wanti godhamu maa inni baguma achii baate isa kan harkaasu rabbi nuuf baasu jedhaa haasaadhee dheessuu dhiibnee jarri usmee dubbiin rabbii gaditti hirta jirti mucaa baasaa amma nama riyaadiin jiru birrii barbaadu miti jarri kun birrii daan kennamne miti nama riyaadiin jiru nuu fuudhu dubartiin Birrii ijaa hin kennamne. ishi dubartiin riyaadiin jirtu rabbii jedhiiti Mubaarak Please. birrii kuma shan kafallee jirraa bar. ishi dubartiin riyaadiin jirtu mucaa kana nuu fuutu please abaaboo darbadhoo nama beektan nuu fidaa nama beektan nuu fidaa dubartiin riyaadiin mana jirtu adaraa keessan ana bashaashaa anuun barree baate mucattiin hidhamuu qabdi dhugaa mucattii gamtu a'uuzu billah gifti namicha miqqanyaa gara gifti waa biraatti gettu waan nu beennu wallahi dure ijatti nu galte olte immoo أما اللي يا ربي نقولينه لا في زي مجتيت أنا وان أرجع تاتي نمني أما برا يرجعون كون اللي نما استمامني توقبا نما نمني يو إني نمني مجتيت أنا ركركينا جيسوتا إنما نمني درو bas qabee birrii nu gaafata abbo
akkanaan jala kana ol harkiftanii ebeluun ol galchi jettanii gaaf kan fuudhee mana keessa ol kaayatee tiin waan biraa akka nu qara'uun feenu nuti. Kanuma dhugaa jiru. Yeah. Naaf taate. If you if not, your visa will be only be tomorrow. Manaman. Lagi aku kita balas Inggris. Maaliin beektaa miti irreen dubbiftu? Callu mediti kisingisi kena medungat. Tamat tamam tu. Gujjiidha bar. Amma tan nyaata sida. Asii akka namatti waa ingiliffa sarara takka beekennaa dhachuma miyuutii irra banatee jedha. Eenyu ni naafsisu? Yeroo jira jiru yeroo namni wal gahee jiru kisingii kennuun hin ta'u maaliif hin bareedu namatti hin tolu namnis qirra. Na dhungadhaa wallaahi billaahi gaa kam namichi kun sila rakkoon irraa qaba. Na dhungadhaa hundi keessanuu. Abboomaa baraan dhungatami kan yoo dhungatoo barbaadde hin jiru maa barri Bakka. yerootti tadhaadhuudha. Warri yeroo hin jeekinaa. Bakka. Na bara dhungoodhaa baddaa ta'e cufattee wal dhungadhaa. Ayaa gabaa. Bakka. Annamnummaa na dhungadhaa gaa'is hundi keessanuu yoo warri jedha kana jirtan. Please na godhaa. Maa barri yoo si dhungatee baay'ee adii. Tokko tokko dhungannee hin dandeenyu. Kaami kun rabbii jedhaati. Amiin jennaan. Kun akka kan keetii namni giddiin qabee dhungoo barsiisee ilaalu. Mana hunda dhungata koomentii walitti qabee. Shee Mubaarakiin ol guddisaamee du'aa yaa godhan. Doa iya kebiti gona kalites rabu sak nura semua lu kuma wallahi gara nu gubate asis aja Viidiyoo haa cufattu rakkoo hin jiru. Wallaan cufadhu maan cufadhuuf. mau tol beru kain nafsin Haadha faatee gurbaan gubatee dhiisi. kama kinu gatu Mana hinaafa silan jedhaa bara. Mubee akka ganama kanaa sanitti du'aa godhime. abbo alhamdulillah bunni yudu fe bo samira ko yubuna fi det alhamdulillah salatu salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya samira hajan ke bo azan sirra ko bismillahirrahmanirrahim nama ba manati milka jannat alfirdosin argatu rabbi siata bismillah nama nakaddame bismillah wa ana barbadu hundana gode ishina jede wa hundana ejeme jannat alfirdosin abo bismillah olla nabi rabbi siata jannat barbada Simalee rabbi dubartii bira natti haa jeessu jedhi. bismillahirrahmanirrahim wa ana sinjed ejette wa hunda ishina jette eyamana gote manjab kadi binami wa hunda rukutina gente bismillah kan jannani siru kutab rabbi siata amin jede لا حول ولا قوة ننها ولا كلا تبين يا رب يا الله جاك يا ابو اذان اكو بسم الله الرحمن الرحيم زيتي ربي من كان الراح اي بسم الله مكنيا شبنيا زيتي اسيدي بسم الله بركه كسر Waan بسم sodaatu. الله الرحمن الرحيم واجاك زرود ابو اذان Waan sodaatu irra du'aa kadhata. ما بسودان ما صدا تو نان جتي دي چمتي بوفا متي ان زيدي بسيدي زورا دبو وان شاء ولا بيكو باتو کو لب نما کو لكيبو رب نور حكم بايزوي ان يسرا زيدي دكتور نه دويرا حبيبي come to Dubai akasi duai kebala ma ada fate jara ni Haadha faatee kadhattuu naan jedha tokko. Maal kadhataa jira rabbi jedhaa. kuma kuda tokko nagalchanii polo waan sidhi guyyaa lamatti mana makii kana yoomuun dagat gaafa inni miidhee nagalee Akkana ajaa'ibu bara asirratti qaataa maalaadhaa fi dasii fooloo godhaa jedhee chaalenjii kadhadha. Jara maaf fooloon goone isin akka Mubaarakiin fooloo godha. egaa maqichumatti polo gosa faranjii dasii polo godhaara faranjoonni Sinima. Nama gaafa rakkoo uummata Oromoo irratti maallaqa qarshii 200,000 gargaaranidha isin galee. Adda osoo waa barbaanne isaan quutessina nuti amma. Usuma waa barbaanne mucatti matanaafuu osoo
barbaanne maala eebbisa dasii iluu quutessina maal qaba yoo isaan fooloo Maqaa koo godhe keessa buusii. eenyuun maal beekare ingiliffaa miree kan kee maqaan maal jedha sila Voice of voiceless. Sagalee dhabdoota. amma asumatti jechuudha guys maala dasii asumatti iluu eebbisa voice of voiceless Guys, jadi mama Oromoo rabbii jedhaati. Silaa kassaruun keessa hin namne nutti. Dhagaha. Oromoo nama kun kudha sadii yookiin argadhaa deebi'ee yookiin argadhu. Oromoo rabbii jedhaa silaa kassartanii fi masoota kanatti. Tokko ingiliffa barsiifadhaa. Wallaahi salphanne hin cabne. Asliin jalatti ingiliffa haasaa muhii kamuun beeku. An akkana. Haati baate akkana. Maakiin akkana. Ibsishaa garuu isaa haasoo hin nageenye. Rabbii jedhaa kan ingiliffatti dhiyoo jiru tokko barsiifadhaa Oromoo. Ana siniin jedhee. Annumne wallahi annumne kasaba mahayyimi wal geechudha famous ofiin jedhe Oromoo rabbii ala tokkotti kasaraati biyya Ingilizii tokkotti erga Ingiliffa barateen irraa akka addunyaa ta'u inaafne wallahi ijji ya sirri jirti ya mama bayan bikalama te mal mama bayan sirri jira. Maal jettee dhagaan jira. Bikalamatti natti adda dhootee jirta gastii gubbarratti ijji yoo maal. Wallahi isaan jiru. Video jiru bakki koo wayyoo dadhabde mujatti bakka. No. Qaataraa seettira qaaritiin. Gastii. Bakki maafidde. Maagi hangaloo argaa jira laa. Aboo mira ne ani. Hin dadhabde daamani bakki. Wallahi Mee namni biraa jira joo mamma biraa. Wallahi dhugaan dadhabdeera mubarak. Wallahi hin dadhabde. Kan shaksitti fakkaatinan gaarii jirta. Wallahi anoo wallahi nyaata nyaachuu dhabeetan bira ta'aa jira. Wallahi nama qaatiraan akkana sammuu nama guutuu. Ustaaza keenya mataarra nu jirtu kabaja sinii qabna. Akka sadaqaamtanii iyya babaaftanii waan ingilitti fiddanii nyaata maal isinii nyaatama guyyaa lama. Lakkiyoo akkana nama godhuun gaariillee miti bureessa. Anilleen isa jecha moo jechaa miti kana fooloo gadhaa jeen. Gurgura ol tokko mana kiyyaarratti. Seentanii akka dhiiratti waa keessaa ba'u isin komannuus isin arrabsinuus dirqamaa nan qabu qabda dirqama ati qabduu namnis qaba. Namichi ofirraa hin kennaa jennaan irraa nuu fuudhuudha barbaadna dhufuusii barbaadna waan ta'eef atis ba'uusii barbaadda anis ba'uusii hin barbaadu. Warri hamoommatu kunis taa'aa bulee taa'aa olee beeka amma dhufee sagaleen xiyya jajjabdu malee. Dida obboleessi keenya kan ittiin nu erge sun dhadhaba isa jalaa maffannee qaama seeratiin itti deemudha jechuun isaanuu beeku seera biyya. Muzammil as deebi'aa jiraami? Usmee. Muzammil deebi'aatiin hin jira shabakaa muzammillee jeeqatiin hin jira bar muzammil haasa'e namichillee bar nu obsaa jedhe obboleessatti haasa'e nama obboleessi immoo ani immoo nu qaamanuu bira deemaa jedhe. Waan barbaade nu gaafadhu jedheen obboleessa mujatti marachinuu akka nu baatu barbaanna. Hayyee amshirii natti dhiisaa jedheetiin hin jira waan hangam si obsina jennaan xiqqoo naa obsaa jedhe. Ni obsina rakkoon qabu ni obsina dhiisaame amma warri tasgabbaa osmeet immoo koomentii namaa haasaa namaa hin ilaalinii kaleessas immoo beektaa akka halkan guutuu iddoo kana Mijayyoon kun illee halkan guutuu akkatti mana shibante nunillee gastii keessa kaawwannee rafne anamma gara ganamaa dadhabeen nan rafe gastii keessa kaawwadhee ganama hoggaan ka'uun argeen dhugaa rabbi kanaafiyyuu obsa goraddaa warri koomentii immoo rabbi sinuume sodaadhaa maaloodhaan jedhina dura mucaanaa baatu waan barbaades yoo ta'e sanaan booddeetti deebina waan ta'eef so maakiidhaan immoo warri keessaa qabdan keekii birthday kennaafi guys guyyaa dhaloota ishiiti halkan teechisaa bullee dhugaa rabbila halkan teechisaa bullee ganama kanallee ammallee akkanadha so marti keessan fooloo godhaa fooloo gochuudhaan baga dhalatte jedhaanii keekii giiftii keekii yoo qabaatan immoo marti keessan iyyuu kennaafi ishii warri qabdan qofti warri hin qabne immoo dirqama miti baga dhalatte jedhaanii azalatti khalaas ammasitti immoo hin eegna nuti bakka waan biraa dhiisaa amma warri kaan immoo du'aayii godha amantaa kamiin amantaa keessan mataa keessaniitiin du'aayii godha baga dhalatteedhaan. Obboleessa ka'ee deema Usmee. Obboleessi bar nu kadhadhuu jennaan nu gaafadhuu jennaan qaamanuu bira isinii deemaa jedhan obboleessi qaamanuu. Qaalichi si jammar buloo godhee obboleessaan kadhatu maaltu barbaachisa maallaqa fudhateeti bar maallaqa fudhateeti waan kana godhu jiru.
namichi bar aaree hin lolaa bar ummanni kijibaadha taraa meeqana kijibanii halkan illee achi halkan guutuu deebisaa na bulchanii. Ilmoo namaa maal godhu deema? Shawara dalagaa mi hojii isaa dalagaa bar. Maal godhu deema? Mucayyoo bar mana galchee ijoollee wajjin mana jirti jedhamu. Mucayyoo mana kaayee bar ijoollee fi jaartii bira. Awus mee wallahi mee dubbii sana galaan mee waan fakkaatu si fakkaata mee amma rabbistu adduti. Sila maal lullee bar maakii qaama bira jiraannee hin beeknu akkam godhuu dandeenya sila bar waan namichi achi jarri afaan keessaa hin tumanii sila maal gochuu dandeenya mee fakkeenya nu qaama bira jiraannee yookiin mujatti inni bira jiraannee hin beeknu. Gana gawwaa mititi maal taatan sa'a usmee wallahi maal taatan amma gana obboleessi deemaa silkii waan inni sun jaraan kaasneef obboleessa irraan dubbisaa jirtan maal jechuun mashawaaraa mi dalagaa isaatii mi qaalichi silkii I don't know wallahi. Maki dura maal godhama kala oto atin dhufin dura Roza wajji walitti dubbatanii dhaqee ishi yeroo takka dubbadhu dhifama wajjin elaa Maki birri dabalaa mucaanii dura Muzammili Rozaatti bilbilee ka'eeti Roza akkas akkasiidha. Nuukanni akka jennu barbaada shufeerri. Amma bo hin aarega biloon qabsiisna malee hawaalaa hin goonu Liibiyaa way jirra. Akkam beektaa Maaki akkam beektaa wanta kanarratti guys ammas biratti akka maallaqa laal bakka rifannee Oromoo gizee hedduu bikuma hundattuu addu Oromoo biyyuma Arabaa kana keessattuu Araba sodaata keessa waan qabdu gurgufatte jechuudha. Yoo kiraa manaatis idahan maal ta'an wallalu Oromoo. Akkasi siifu dhagayaartaa? Yaa. Nuti osoo namicha harkaa qabnu mucaa kennaaf rakkanne malee wannummaan namichi hawaalaa nu gaafatuuf jirra nuti 500 kanfallee 300 kanfallee fi hin kanfalla jenne amma ammoo deebinee 1 miliyoona takka kanfalla maa Liibiyaa baddee mucattiin teen. Akkam beektaa waan ofii waan xalabaadha baduu kanarratti egaa ka waan hin beekurraa yookiin immoo waan no dhayi waan akkasii jala dhayiiti waan akkasii jala dhayiiti Muzammil bichaa waan ol deebi'uun eegaa isin cadhisaati Muzammiliin qofa eegaa waan akkasii jala alabaa nama hedduudha baafnee jira alabaa nama hedduudha baafnee jira maama gammadee waan takka dubbatina Muzammil haa deebi'u inuma usaa dhiisa eegaa waan takkan dubbatina yaa cadhisa warri ala jirtan ammoo yoo dandeettan taaptaaf qophii waan isinitti fakkaate yaada keessan dhageeffata hundi keessanuyyuu ufumaa itti gaafatamta waan ta'eef albaa waan isiniif fakkaate haga dandeettan gannaqa hundi keessanuu waa takka rakkoo takka hin qabu haasaya yaada keessan maamada haasayatillee minum shigirella rakkoon qabu albaan egeessine ofii fiddaniiti isinumaa itti gaafatama jechuun akkamisaa shabaata kana hanadii isa bakka khalas bagzaaber dhiisa ammantini deddeebisuu dhiisaati amma hin eegni